Yesus Kristos waaqayyoodha kan jedhu nu baase. Yesus Kristos ilma waaqayyoo jennee beekna. Matsaaf Qudus irratti. Kun immoo ifa jira waan hunda keessattuu. Yalla hawi nuuf iji masraja. Ragaa nuuf iti. Ragaan barbaadanii. Yesus Kristos waaqayyo matuma isaatiitti waaqayyoon uume fayyisuus danda'a, Jeesus danda'a kan jettu naaf iti. Yalla hawi maasin jette. Lubu mate hojiirra jira dhiifama maal jette meera. Sisaa isin barbaada. Maal jette? Ragaan barbaada sisaa. Ragaan ofiti. Nan barbaada malee maali inde kan gaafachaa jirru kanuma miti ragaa. Maal jettan mee? Araarsaanis ni adeemsa. Araarsaan nan seenan deebisa deesee miti. Araarsa. Hawi ilaal maal jette seeteeti. Oye. Hawi. Yesus Kristos matuma isaatti waaqayyoodha jette. Waaqayyoodha akka jedhu san masrajaa asaayi. Yesus Kristos ergama waaqayyooti jedheen baambistu taatee farramtishaallaa hundu. Amma ati Yesus Kristos waaqayyoodha በሚል ቦታ አሳይ። ati Yesus Kristos ergama waaqayyoo tetta? Ergama waaqayyoo ta'uusaa Matsaaf Qudusii irratti iyyuu hin hima. Yohaannis Wangeela Maatiyos Luqaas waan feete hunda irrattu Yesus Kristos waaqayyoodha ka jedhu eessaan jiru jiraata. Akkas taanaan immoo waaqayyo mataa isaatiin kan uume maayinire. Waaqayyoon maaramii eenyutu uume? Waaqayyo isaa dhufe. Waaqayyo isaa dhufe si jammara. Waaqayyo kan jedhamu waaqayyo maaltu uume? Waaqayyoon siimu waaqayyoon hin dhalatus, hin dhalchus, hin nyaatus, hin rafus. Waaqayyoon kan nu uume kan Yesuusis uume. Yesus afura qulqulluudhaan uume malee Yesus Maariyaam uume Maariyaam irraan Yesus uume malee Maariyaam ofumaan uumamteeti Yesus Kristos immoo waaqayyoodha jetteeti. Yalla amma masrajaa akkasii dhufuufiti. Eeshi akkas taanaan immoo ati ergamoota waaqayyo amma nyaatu hin dhugu ijaaniin argita ergamoota waaqayyo. Ergamoota waaqayyo. Ergamaan waaqayyoo kunoo Yesus Kristos inni maal jedha? Yeroo nuuf jedhee duusaan waaqayyoo isaa kadhate. Okay, erga ishii afaan itti namanii as kiristaanummaa keessa jirtaa waldaa keessa jirta ta'ee beeku garuu yaani sisaayifuu yoo hin galle kunoo inni kiristaanaa gara si kaadaan jiru. Yesus Kristos waaqayyoo kan jedhu ani gaafii biraan soqamu. Yesus Kristos matuma isaatti waaqayyoo nama uumee fayyisuus danda'a, Jeesus danda'a jedhu masrajaa asaayi. Aafii danee ragaadhuma malee maaf akkas jedhanii gaafii fuula keessa walitti deebisuu shaggaa miti haa deebisanii gaa. Ya masrajaa yalla. Ani masrajuma akkas jedhu ani addisii nagaarra moo sirraa kana. Yesus Kristos ijoolleen kun ergamaadha jedha. Kun anumtuu yaa ergamaadha jedhee yaa. Garuu Yesus Kristos matuma isaatti waaqayyoon uume, nafas uume, namas uume, ajjeesus danda'e, fayyisuus danda'u ka jedhu masrajaa asaayi. Masrajaan ingili qoy. Badan bintiliye. Araarsaa nan deebisa jechaa ture gaafadhuun. Araarsaa na deebisi ishii. Yesus Kristos waaqayyoodha. Iyyee nagaan isinii haa ta'u akkam jirtu? Jirra galata Rabbii. Galata Rabbii nagaa jirra. Abbaa Caalii nagaadha akkam Abbaa Caalii? Jirra amma jirra hundi keenya nagaa keenya. Abbaa Caalii gwaaddanyaadha. Abbaa Caalii wajjin waliin turre yeroo baay'ee. Ayyee Rabbi ammallee wal masina jiraatu. Nagaadha isin. Hundumti keessan nagaadha asirra kan jirtan. Nagaan isinii haa ta'u. Amiin. Eessi gaaffii keetti hubuu dandeessaa waan na gaafatte tooraanii. Si gaafadhachi. Hawwiin maal jettee Yesus Kristos ergamaa Rabbiitiin jedheenan. Ishiin immoo Yesus humtuu matuma isaatittuu isa ajjeesuu danda'ee, isa fayyisuu danda'u, isa nama uumee, Maariyaam immoo ofumaan uumamteetti waaqayyoo kana uumtee waaqayyuma uumnu Yesuusii. Yesus jechuun waaqayyoodha.
Atile inde bisa itti yalla nu deebisme. Masraja akkas fidi. Masaaf qudsi feete keessa dhagiiti fidi. Ati ergamaadha jettee amantaa? Yesus Kristos ergama Waaqayyoo ta'uu bakkuma feete mee matsaafuma ani akkas jedhee amana. Sisaa ati akkas jettee amanta miti? Ay, ani gaasaa koo keessatti gareen barbaadu nama na gaafateef hin gaaffii deebisaa. Siisaan itti hubee carraa lammaffaadhaan na gaafachuu danda'a. Kan na gaafate si waan ta'eef amma waan ani isa gaafatteef gaaffii si deebisaa. Darbee immoo waan si gaafadhus wantoota olii deebisaa deemnaa jechaadha. Amma carraa si qabatee jira natti fakkaata. Siisaan yeroo itti taanuu itti fufuu danda'a. Okay. Ati Yesus Kristos ergamaadha jettee amantaa? Yesus Kristos ilma Waaqayyoo hafuura qulqulluudhaan uumame amma kun abbaaታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ያለን ኢየሱስ ክርስቶስ አባ isa hafuura qulqulluudhaan nuuf dhufe ኢየሱስ hafuura qulqulluu Waaqayyooti ilma Waaqayyoo jedhama malee ኢየሱስ Waaqayyoo kan jedhu maasrajaa bakkuma feete seenti anuma anaaf hidime asuma anumtu baruu barbaada wanna kana haaraa wannatti ta'eera. Waaqayyo ilma ergamaas qaba jechaadha. Ilma Waaqayyo ergamaan ilma Waaqayyo jedhamu jira. Yesuus akkuma nabiyyi ergama Waaqayyooti. Gaaffiidhaan hin deebi'u koo araarsaa maal taate deebisi malee koo dhukkisiidhuma kenniif akka dubbifattu rakkina hin qabu anis nan dubbisa. Yalla eewa. Sitti mee siisaa daboon barbaadu ani carraa kee eeggadhu yoo si itti uffatee ati itti fufi yoo maqideessitti uffate immoo isheen itti fuftu. Amma gaaffii waan ishee ta'in akka natti kaafte natti fakkaata. Moo gaaffii walii galaa qabdu. Nama 810 fi al takka gaaffii deebisuu hin danda'u waan ta'eef darabeedhaan na gaafachuu dandeessu. Ayyee waan isi gaafadhe dhageesse maannoo Maqidas. Amma kiristaanummaa kiyyaa yoo akka amanne na godhaara ijoolleen. Kristana gara wanna dhugaa jirtu himtanii maal qaba yoo kara ifaatti yalla na baasiyam masraja falgallo amma gara biraan nagin ga kiristaanummaa kee kan niifteef kan biraa ta'uu danda'a garuu kiristaanummaa sinni sukuni waan si gaafadhe ati kan na gaafadhe ilma Yesus Kristos ergamaadha jette ani immoo Waaqayyoo ergama ilma jedhamu qabaayi kan jedhu si gaafadhe yoo qabette qabaa kan jedhu ani hin beeku si gaafadhe okay ani masrajja qofa si barbaada okay nama beenne barsiisa nama beenne barsiisa miti wannan beenne san ittim macarrasha kanaafu ani hin beenne nattim ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ልጅ ነው የሚል ነው እንጂ ኢየሱስ በራሱ ጌታ ነው የሚል አምጣል ናፊድ ኢየሱስ ilma Waaqayyoo jedhu malee መጽሐፍ ቅዱስ ይፈቴ ብረና ደቅ አም አስረታ ኢፋና ጎቱ በርባደ ቪዲዮ ሲባሳቱ ያላ አየ rakkoon hin jiru jalqabarratti Waaqayyo gooftaa maccaa gaafa nama uume wattaa nama uumnaa jedhe addaamiin gaafa uumuudhaaf afaani dhakkana yetu fedhu ani barbaadu afaani ani jecha Yesus Kristos Seeruma boqonnaa sadii lakkoofsa. Seeruma boqonnaa sadii dhaqee dubbifadhu. No. Boqonnaa meeqa?